Oke, oke, oke. Akkam jirtan? Magaalaa TikTok. Oke, oke, oke. Jirtu. Arragaa maaliyaanii haasofnaati ol seename. Seenaa. Galgala jummataati gaa warra akka keenyaa biratti. Kanaafi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Akkam nageenyi badhaadha. Jajjabaattu. Alhamdulillah. Dhufnee jirra gaa. Arragaa soolleen dheeresinu du'ama gona. Markaza seeni markaza. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Nagaa fayyaa. Bajjira gaa. Abdullah Yota. Jajjabaa dabannemi. Waliin dhufnee nagaa qabdan. Wallahi fayyaa alhamdulillah. Jajjabaa isinoo. Nuti nagaa wallahi. Qilleensummaatu isin fageessa seenutti jirtanii dhiyoota lakkisi laalu. Dhiyoota naanis hin jiru dhugaadha guyyaa. Yeroon eega dabarteen ammaas dhufu jira. Ati irra guddachuu hin dhufne. Yeroonis wallee nyaattii malee amma kanaati jirtu amma isaati biyya jirtu kanaati jirtu Ameerika jirtu. Sanii wallu dhaba. Kan olluma keetu jiraama. Si jirtu keenii jirta. Silkiin malee. Naannoo keenyaa jirta. Olluma keetu jiraan. Akkasi. Nairobi jiraan. Ollaa keenya bareeddu tamam. Kanaafiti ollaa bar. Alhamdulillah. Naasi biraas kuteessa. Xiqqoo naasi biraas kuteessa. Akkam isinoo mirkaana? Siin na bira kotee bar. Akkasi. Akka naasa. Alhamdulillah. Akkas taatu fuula walitti oolaa jaljiika. Yani Nairobi jira. Nairobi jirta bareedaa sanis maal jedhee gaafas karaa takka dhufeetti teessa olla kee dhiyoota gamana deebi'e akkasi. Bareeda jirta jaljii biyya eegaa Nuti wayya dambaan. gaafa abdii. Damban. Fuulli ijoolleen bakka itti qila lamanii barbiitti tun. Harka meeqa teenyarra hojjaadha. Waanurra. Teenyarra hojja lakkii biyyi. Itti qila lamaniitti. Sammuun namaatu Sammuun pirii taatee jiraatti yoo. Piriita akkasi kunoo. Tanaa beeku wanni gaariin. Sammuun pirii taatee jiraatti. Sammuun pirii taatee jiraatti abbaa takka. Irree bal'inaati. Barummanni biraa takka waan takka itti yaadu ani laalaasi booda dhufee dhiyoota lamata lama moo maalii tala ol taayetiin. Akka biittitti jirtu halkee tokko fuulaaree ajeebar. Amma kan kun lagebar guyyaa lama bileeti dalagaan teenya lammoo akka lagoolu lammoo ajjeesu la jaakka laaye. Nuti ajjeechaa rabbumaa harkaa qaba seena. Mucaa kakajuu ani warra isaaniiti beekan abbaa bichumaan beekella. Fuulaaree jennaan
dalagaan teenya nama Kuttayye. jeesu jenne ani yoo miila baluun beeka jaala qaba kulan daqiiqaa zaata kamoo maal ta'a ijoolleen fi namni cufti godina bichima laalfan ka maaliif ati abbaa baluuti baabalu namni hin jiini hay dalagaan teenya nama jeesette nama jeesu defre naman beeka jettee onni mattu maaltu jira kanaafuu fidhiise ilaalamni kun ilaagan lakkisan gaa sawayma akkasi kunneetiin biitti teenyata ka'ees yeroo sammuun nagee taatee firii taa jiraatitti oofin balawo oo biteenyatin deebituu biyya lagee adii baratal ayinumaa namni naayiroobii fi gama keenya gama asii kana ture biyya bulchi danda'a biyya deebelle obsuu baraati jaban. Dhugaadha. Lakki rabbiin السلام sii عليكم galtee mootonni Afrikaa السلام عليكم جالا kun muuxannoo walirraa fudhachuun gaariidha. Naam silaa walirraa fudhatanii bareedu. Welcome. Muhammad. نقافة يا كمسين Bareeda Ahmad bagana gaan dhufa. Wallahi fayya galata rabbii jirra kun galata rabbii. Yaadda. خير ولا الحمد لله Kanaaf wallahi fayya alhamdulillah. Bagana gaan dhuftan gaa. بقنا قال ويدان Ayyee galatooma. أكلا قلتوري Abshira galatooma jedheera. Kanaaf beeyta markaza akkaatuma sii galtee namni akkaatuma bulchiinsaa kanaa walirraa baruun beeyta hedduu takka gaariidha. Muuxannoo Luga. walirraa fudhachuun gaarii beek. Luga. Namni muuxannoo kan fudhanneetutu hamaadha malee walirraa fudhatanii akkaataa waalaikum salaam waan ta'e inshaallah. Welcome. Muuxannoo sii galtee walirraa fudhachuun gaariidha. Fakkeenyaaf biyya keenyaa tana keessatti waa hedduu arkine beeyta. Uummanni gabbaaniin mootummaa yeroo waan takka irra kaa'e hin ta'u jaanii hiriira baanii maandamaanoo gaggeessanii sii galtee mootummaa waan san jijjiiruu faatu jira. Fakkeenyaaf uummata dhaga'uun biyya keenyaa sirri hedduu namatti tolaa beeyta. Amma fakkeenyaaf miidiyaa tana namni gaaf tokko waan jee beeyta Uhuru Kenyatta ani galgala jee waan tuutara jaaniin tokko jira. Firraa hin cufee jee galgaluu anumaan rabsan jeema. Nama miliyoona takkaan naan rabsaa jee. Kanaaf haati manaa yeroo laallu arraba kana hinaarin jetteetiif irraa niin cufee jee bakka waan san dhiiseetiin kiyya dhiiseetiin kan mootummaa banadhee jee beeyta. Kanaaf gaa hanqam takka sii galtee gaalaan uummanni Hangam takka mirga dimokiraasii qabaachuu jetti. hedduu namatti tola hedduu namatti tolaa bare. Wallaahi Hedduu biyya tana kun baanis sammuun biyya teenya sunii dhufte amata afurii fi shan nama fudhattu amata afur booda wanni biyyaa sunarraa kan naqamteetiin laagaaf tokko ajaa'ibaatii siima akkana teenya hospitaala tokko dhayne mana hakimaa. Ogguu dhayne kunoo magaalaa bararaa jedhini achi namicha gartee godina sun bulchu jechuudha waan bararaa sun alaa fi huccuu sidiidii uffataanii dhufu. Laayina Soomaaleen asumteet moota dalachi taa'u maallaqatti kanniti. Ni seenan. Inni laayinumarra deema. Ani isatti hin beekne beeyta. Hogguu na dhaqqabemma ani isa beeke. Amma hootu addafeetumaan duraa gad deebii laayina keetaa duraan jee. Eegigaa haakima kijibaaf deema akkan jedhe dhugaa haakima deemaa beeyta. Laayina isaa eeggatee akka nuti qarshii kudhan kabiyyatanaa tokko kudhanii beekumtii dabkannee Soomaalonni seenu. Eeggatee mana hakimaa seenee laayina isaa bitatee deeme. Amata sadii eegaan biyya tana ture beektaa fireessaa. Ogguu lachii gale sammuun biyya teenyaa achuma narraa qabbuuti. Maal si agarsiifte akka hakkummaattis laayina haqaati. Aangoo mimeete anyaan guddaa akkasii gaa keenya osoo taate
Akkuma mataa isaa qabaa wayii takkaa fi fiigee seenaa beekta. Maal naqa ceelchite tun? Akkuma tabiraa kana beekallee ta zaahiree eegan akkuma eegan laayina dhaabbachuu jiraatte waan takka fudhachuufis namni dhufe kun akkanumatti ta'a. Namni Soomaaleenii fi Oromoon ammoo hin dandeessu korrashiidha gubboo kan ta'eeti. Takkaa nama dhaabbatu kanarraa bitatti takka poolisa akkaniti. Tuni maali? Arraashii wal murtaashii karaa solija gubboo namni kan nuufi. Kan fudhatu abaara maka jeesuuti. Isaanitti wal dhuga. Ammas obsa dhabu. Lammee isaan daanyaan tokko kun daanyaa ta'e maaskaanii maajajaan isaanii asii laqa guddaa fudhatu. Kan walii gadii kun kaalku. Waumanni irraa kan nama fudhatan malee waan daanyaa guddaa janiitti kan tuni dubbii jabdu baraka kan keenyammaa pirezidaanticha guddaa komaandaruma takka olaanaa bulchuun bara kana dabbalummaa ta'e gaafa duraa tokko fa'aa irra kaasa badii isaa kun harkakkaa. Sunillee kalaqa nama tokko hanga badii si bulchu jiru sun waan seerri kanneen fi ati kaa jette sun obsitee eeggachuudha biyya dimokiraasii takka wayii nama barsiifte jechuun nama maraxatte jala deemu tun Itoophiyaa akka jallo millatti. Maal wal fixuu fi karaa ce'uu fi daanyaa diduun tunis nama daanyaa ta'e quudhuu fi dhabuu. Kana nu barsiifte nu barsiitiidha. Obsitee jala bulus. Silaa ammoo isaanii nu beekuu dhabe malee yoo dubbatte akka Keeniyaan dubbatanii nagaan galan sun ijoollee rakkoo himatee uummanni rakkoo himate irraa dhaggeeffatee nagaan galu qaba. Keenya sun ammoo rasaasa gaa. Tuni dadhabina bilchina dhabaati deemuun tun namni deeme nu farsiti. Guddoolaa. Kanaafuu kunillee gaawwan jala jiru afaan kee jedha goofillee faayidaa irra jira. Afaan Ingiliffaa barachuunis faayidaa. Warri quraana hin beekne quraana barachuun faayidaa. Sababiitti wal dubbatanii beekuunis faayidaadha. Ameerikaa, Kanaadaa, Maarree ceeniituma kuulii ceeru sun qofaa miti gabboon tun. Tokko ibaaduma masjiidatti gizeedhaan salaatachuunis faayidaa ta'a. Amal mayaanni kee namaa wajji xabiyaan teekketti waltaan salaam alaikum waalaikum ollaa wajji nama biraa afaan kee hin beekne wajji walii wajji jiraachuun tun wayinna kalaalaa khuluqil aziim jechuu qabdi takka haala bareedaa ni gartaa cinqisi dhuftuufis obsa sagaji waan ati hanga kala keessa finne yoo kitaaba itti katabnee teenyeen malee waa fixuu hin dandeenyu wabillaahi toofiiqi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلاه على النبي يسبب لما جنمت هذه خير وقت وكسر ونزل وابصق من جبلنا ما شاء الله والله قالتهم يا دبري دا بلين حالو مسيقلتي بيتينيا waan namni beektaa namni bahee biyya baqatee jiru kun waa hedduu barnoota hedduu fudhata. Barnoota hedduu barata, obsa barata, bulchiinsa barata, waa hedduu beeki. Amma namni keenya siigaltee biyyi baqaatuun barnoota ajaa'ibaati. Akkasuma ammallee beektaa wanni biyya teenya tana wanni miidhe. Laal olaantummaa warri habashaa kun dhaalchisanii jira. Hundeeffamni Itoophiyaa jiru kun biyya siigaltee fi humnaan hundooyte. Biyya siigaltee warri Oromoon geenya ka hundeesse jechuudha dubbachuuf. Warra habashaa warra humnaa kanaatutu warra siigaltee dimokiraasii fi sirnuma tokko hin beekneetutu isaanii hundeesse lafa nuu kaaye biyya humnaan uumamte. Amma nutilleen amaluma san fudhannee beeke. Namni keenya sanuma siigaltee bara fudhanne gama siigaltee dimokiraasii kana fiiguu irratti hanqina bal'aatu jira. Muuxannoo siigaltee biyyoota Afrikaa kana keessaa fudhachuun gaariidha. Ammallee siigaltee of caqasuun gubbaarraa gama gadiitti namoota siigaltee gowwaajjes hundaa aangoorra kaa'uun hin taatu. Namni siigaltee bar nama hoogganus haa ta'u, namni qawwee qabus haa ta'u, nama jaalala uummataa qabu siigaltee yoo uummanni dogongore gorsu
akkasii sii galtee ta'uu qaba gaa wanni nama keenya barbaachisuufis tanuma. Keessaafuu akka sabaatti Oromoon beektaa dimokiraasii sirna gadaa jennu san hojii irratti oolchuun barbaachisaadha. Maqumaaf sii galtee sirni gadaa waggaa 8 kan wal bulchee sirna dimokiraasii jechuun nun fayyadu garuu waan sirna gadaa keessa jiru san yoo hojii irratti jijjiirre yoo bulchiinsa gaarii mirkaneessine yoo sirna dimokiraasii sii galtee ummata barsiifne dura ummata keetiif dimokiraasii gaffiduun barbaachisaadha. Sammuun nama Oromoo keessa sii galtee mirgi namaa kabajamuu qaba ka jedhu jiraachuu qabaa beeke. Kanaaf kana gaa warroon dhaga'uu fi muuxannoo biyyoota Afrikaa kanarraa akka fudhatan abdii qabna. Beeki dhugaa dubbachuudhaaf haalli biyya namaatti bartu hedduu jira. Namni keenya kun jabaachuu qaba. Fakkeenyaaf amma warri Itoophiyaatti barnoota barate yeroo biyya sii galtee biyya Keeniyaa tana dhufe takka biyya Afrikaa tana dhaqe zeeroo ta'a. Afaan nuti sii galtee Ingiliffaa Amaarri sii galtee afaan Ingiliffaa barkaanuma ummata warra naftanyaa kana if ijoollee isaanii biyya alaa barsiifachaa turani. Tarsiimoo barnootaa kana zeeroo godhanii nama keenya ammallee tarsiimoon barnootaa tan namni keenya Ingiliffaa tanan beene. Warri ministeeraatis gurguddaan kunis afaan hin beekan dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf kana hundeerraa namni keenya sii galtee barnoota afaan Ingiliffaa kana fooyyeessuun barbaachisaadha. Dhaloonni keenyallee barachuun barbaachisaadha. Warri sii galtee biyya alaa taa'ee maallaqa akka godhu wallaalee mana barnootaa istaandaardii sii galtee sadarkaa idil addunyaa intarnaashinaaliitti yoo biyyatti gadhaaban dhaloonni kun har'a dhaloota jajjabaa ta'a beeke. Dhugaa dubbachuudhaaf amma biyya jiru tana keessatti warri afaan Ingiliffaa beeku warri Somaalee kun akka malee beeka. Warri sii galtee Habashaa kunilleen akka malee warri afaanii kunilleen hedduu jiran. Garuu nama Oromoo kana olaaltee ganaadha. Gama hundaanuu tattaafachuun gaariidha. Jabaachuun gaariidha. Akkasii gaa markaza Ahmad yaada kanadhu yoo jiraatte. Gad deebite ol deebi Ahmad. Ahmadni kuteensaa. Jala kana jira ol hirkisa jira jala kana taa'u jirani. Sasseera bakka kun dhalaan gubbaa jirtu malee seentanii mi kottaa seeraa waan qooytuun galtanii. Kottaa seenaa nuti wanni irraa dubbannu haaluma sii galtee namni keenya fooyya'uu qaba. Itti faayidaa argatuu fi baan keessa jiru kana cufa itti ol gallalaallu. Dhugaa. Akkas obboleeyyan ol sasseenaa galgalilleen galgala jummataati namni sii galtee du'aayii qabdanis gorsa qabdanis waan gaarii irra sii galtee ol sasseenaa carraa isiniif kanina. Beektaa namni galgala kana guutuu taa'ee yoo maalayaanitti yeroo isaa fixe gaarii miti. Waan gaarii waliif dhaamuu irratti waan gaarii waliif dabarsuu irratti haa naannu akkana kanaaf markaza neetworkiitu darbina fakkaata. Kanaaf obboleeyyan wanni irraa dubbachuu jiru haaluma sii galtee uummata keenyaati. Akka hawaasaatti keessattuu sii galtee gama barnootaatiin gama sii galtee hawaasni keenya wal fayyaduutiin gamuma hundaanuu jabaachuu qaba kan jedhu irratti sagantaalee hedduu takka gaasa torbaan sadii guyyaa 10 olii irraa dubbachaa jira. Wanni irraa dubbachaa jirru amma fakkeenyaaf ani dhiyoo tana waan akka malee sii galtee dhagaamee jira. Maaltu dhagaame beektaa? Amma social media kanarratti Facebook kana olaaltan online gubbaa barsiisu yoo laaltanii namni keenya keessan jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Hankam takka sii galtee namni keenya hawaa beekuus
qilleensa kana sodaatee ijoolleen teenya maaliyaaniidhaan siigaltee bazabazaadhaan tiiktookii fi sooshaal miidiyaa kana woom akkasii hordofuu malee waan silaa nama keenya fayyadu waan silaa namni waa beekus nama isaa fayyadu dhiifneetiti akkamittiin feemasa bazabazaa ta'a siigaltee kanarratti yeroo teenya yeroo hedduu finna. Kanaaf akka malee siigaltee ni ajaa'ibe. Warri siigaltee Itoophiyaa warri Habashaa ijoollee Habashaa afaan Ingiliffaa kana akka malee onlaayinii kanarratti barsiisaa jiran jechuudha. Akkasuma siigaltee bara akkaatuma siigaltee TikTok kana maallaqatti deebisuu yoo fallaaltu akkasii obboleeyyan neetworkiin na hojiisee waan gaarii dhaamsa gaarii waliif dabarsuu hin agarre. Keenya siigaltee wanni walirratti labsu ibidda siigaltee guyyaa lafatti wal lolteeti namni keenya kun galgala tiktook irra naa kottu jee murna siigaltee yaammatee walitti gabbaa beeta kun hedduu takka qaanyiidha obboleessoo. Kanaafi waan gaarii siigaltee hawaasaaf haa dabarsinu waan gaarii galata. Eenyu okay. Amar thank you. Wooma gaarii siigaltee qabatamaa